Ayorke yo yanagene sambarada babarfa fayyada do tololle yubona walguliyato ninjara gollisati tun qommite tay demtuti gorof mide arrat sani diesina qommi demtutin nama simutena argatettin simunuda wanetu defanna idemtu nam harademu wodefatani khalli bani dema khan dire dema khan waso dema khan saqu dema odugur borana namurran fudani wambo kana matasa wambo nana matasa waan dhugna mataasa ak finni boorana jiru ak lafti boorana jirtu waan dhugna mi kharadeemna mataasa ideemtuun arda simuteen argateetti nu dhooftu waan isiin nu taasoftin beennu ammoo dubbiin nu arda qabanneetti jenne waan bona waltajjaati waan lafsiteen kee jirtu akkasii fiyyuu khara Facebookii ayyuu sanii maxxansine simuteenna laaltanitti nu dhaa'uun dandeettanii saati fudhanii fadhakka waliin jenne saati fudhanii fadhakka laayyuu geettetti dhiyaadha warkeenna nu bilbiltanii nu haasofsiisuun dandeettanii tokkeessitoo wanni nurra dubbachuu feenu waan horii bonaan dhumachuu jiruuti lammeessitoo waan bisaan horrisa waraabbataniiti wanni kulleeni mala nami lafteen jir hedduun hin beettanii Oja bona wanteena obboleeyyan teenta dubraalleen bisaan nami afaantu dhuguuf haa oriin qayeeffa jir khaasanilleen dhugulleen namatti fagoo dhaqeettiin bisaan sun waraaba bisaan horrisaa waraabbatanii wanni sunillee waan guddoo nam dhibaati bonii sun callaalleen wanni nama fidhibiin ijoolleen gartee man barannoota kee jirta barannoota keessa yaatulleen hedduu suniifiyyuu waan kanallee cufirra haasomnaa lafteenatti beettanii keessumattiyyuu wanni akka adab paarkii qaban hukuleen injirti bonii nama dhufuun bisaan lafin jira marri lafin jiru bineensi raasaallee raachuu jira bineensi raasaa kana sila turizimii baanantaanii nami dhufeettiin in daawwata lafsun raanchi sun in daawwatan paarkii sun in daawwatan Borana National Park jedhan sun injirti Parki biyyoolles boorana jecha akkasiifiyyuu bineensi sun gamisaa raachuu jira laayyoo dura geenne akkasiifiyyuu wanni kun dhiba akkamii qabdi dudduubatti waan turizimii irralleetti dhiba akkamii fiddi waan jedhaallee waliin irraa haasofna gabaya horii hamtuu lafkee jirti mala namni hedduun irraa haasa'u jira hormloonii guddaa ganga birree 12 3 4 fa'aan bitochuu jiranii waan kanallee irraa haasofnaa taaniin waan poolisii mootummaa warra horsiise bulaa kan dhugumaan finni jir laaluu jira waan jedhaallee irraa haasofnaa iyyum gosaan akka gosaan nama dhuftu taa'ojjaa gartee iyyoommata gosti hojja iyyoommata dhiba akkamii siyaasa keessaa wanni sun maan fiddi waan jedhaallee hin dubbannaa haga dandeenyutti furmaatii namitti tolchuu danda'a rakkoo maantan kee jiranitti maanfaa akka maantan jiran callaallee niti hojja waaqii jedhee namar roobee rakkotan keessa bahanii jedhanillee fuulduraaf waan kan akkamiini akka gartee boon danda'anii akka inni hin dhumne hin tolchanii ammoo akkamiin dura kurfaanii fillee akka gosaan rakkoo keessa hin seenne ta'anii jennee waliin irra haasofnatti dhiyaadha kana warkeenna dubbiin akkas yaate itti dhiyaadhatu Simu nu doftanii nu argachuu dandeettanii karaa Facebookii yaayusanii maxxansine ayyee dhiyaadha nama maan tolchuu jirta aknaan hin jenne wanni an tolchuu jiru karaa Facebookiitiin dhiiroo qoomiteellatti khayyanne itti dhiyaadhaa simu nu dhaa'uun dandeettanii saniin jechuuf ammallee gaafin hojja nami simu sun hin argin jiraatellee simu sullee sanii qoree karaa suniin akkisan dandeettanii nu dhooftanii jecha sa'aatiin 10 fadhakka la taatee nu 10 fadhakka maantane akkas warreenna dhiyaadhaa Ayorkena simuto karganne nami wa inu dawu jira illa Allah aye hello 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 yoya
Ageni barareessan baraara lafti guddoo qilleensi qabdi tante tuni. Guddoo hin qabdu lafa neetworkii hin qabne jira. Amma akdansa jirta akdansa si dhagaa. Ana waa jillee dibeetii bisa. Barsiisa galgal jira. Ayye barsiisa galgal eessanuu dha'uu jirtu. Ana waa jillee weeb jira. Weeb jirta ayyee. Guddoo dansaa fulatansaa nuu dhoofte iyyuu garasi guddoo bonii oowwu qabaa jedhaniiniti. Akka malee. Kuni guddoo amma naannoowwan barumsaa hanqisa miree furiitii ajaa'afuu taa'uu hin danda'an. Ayyee. Haali itti barsiisanuu beekta guddoo nam dhiba. Ayyee. Ani barattoonillee nama horii haasaa horii godhachaa Am ganama ana kuburi khan dukun dan dan beta baratori nom sati tadi sama mergal. Duga kan. Hala kana hana jar hayanjir. Amalle lille beta tula orini. Yo kan beta guddo yo hasa ba undanda. Akana. Kana hana sinna kana hana jira. Kana boni guddo jajjaba. Dhugaa guddoo nam dhibdi isanii agai bisaan xiqqoollee bokkaan xiqqoollee isaniif baheeffaa. Guddoo nam dhibdi maqaa yaa'ii dhooftellee akka ijoolleen barattoota ammaan tana qaraallee dandeettetti hin dhumnatiyyuu barsiisa malakkaatoo beektaa. Sullee ayyuu baate guddoo rakkoo wanni dhibiin ammoo bisaan afaan dhuganfaa namii qaba horiin immoo bisaan dhugfaa eessa argata akkaan. Namni beekama horiin bishaan isaan beekta weebiin jirti. Ayyee. Ammoo warri bishaan kan irra fagoolle bootii wayiin jechuudha. Ada bishaan namni dhuguu kun akka dansaa jira. Horii beekta akkam guddoo gabbuu hin danda'u. Akkana. Kaduri horii gubbaa dukaan koo ammaatitti. Amma dunguwanii dhuganii. Ayyee. Waan jira. Waan dansa wanni dhibiin ammoo anin si odeeffadhu gabayaan horii faati akkam jirtu amma akka oduu dhageenyetti bakkee onan afaallee tasuniin duraallee taatu gabayaan horii akka malee hamtuu biyyitii horii namirraan bittu yookaan kanamirra bittullee beesee namni horiitti gurguratuuniti waan akka malee hamtuutiin namirra fuudhan jedhanii gabayaan horii gara keessaniitti akkam jirti. Gara kanaatti gabayaan horii hin jirtu. Horii nu beekta gabayaan na guyyaa roobiiti. Horii akkuma dhufanii roobi dabarsa kanam jira namni horii iddoo gurgurachuu fedhaa. Ayyee. Akkasumaan oofanii galcha. Jirtu gabayaan namni namirra bituu. Dubluqfaa achiitiin bitanii jedhanii garuu waan beektaa. Maquma jedhan malee hullee hin bitanii waan. Ati garfeen kanaatti immoo namni namirra bituu hin jiru. Akkaan duuba isii namni horii kan gurguratee namirra bitan faa namni waan buluun illee mala oobruullee nama baatee midhaan xiqqoollee argatanillee jedhanii. Waan garaacha sooratanillee bitatanii shaayii majjaanillee suniin bitatanii namni suni akkamiin fidama akkaan. Namni waan kana kirakkoo fidama. Namni fulaa yoo nama jirtu deemte laaltu beekta namni nama haala ammaata akka malee rakkoo hamtuu kan jiru jijjiira. Immoo gargaarsa dhiiqaan tokko beekta namaan babba'a. Waanuma akkana kanaan namiree qabu reefaa. Ayyee. Akkanumaan haali namichi dhamu hamaa beeka. Akkana guddoo nam dhibdi dhugaa. Waaqni nu qarqaarinna waan dansaa. Ati ammoo laf amma fula jirtan tanaatti wanni silaa tolchuu mal karaan namni namaan gargaaruun mal faatii immoo namni tolchuutti hin jirre qaayii namaa mul'atu faatii homaa wanni akkasii jirti. Ammoo waan akkanaan malee karaa kanaatiin nam qarqaaruu malanii jechuu feet hojja jiraatti yookaan immoo wanni bona kun hin dhugaa bokkeen hojjenni namaa roobiin isii silaaftuu waaqan namaa rooba danda'anii hin giddeessanii.
ammoo akki nami duratti faa kurfaa'ee karaan namiif qarqaaruun danda'uun faatii maan irratti waan suni waltajjia amma dubbii jenne nami heeme waan sun irra hojjaa oma waan irree kan kehee jira haqa baate taate. Nami abbaan danda'u beeta wanti daramee haa buyyoo wayii fageeta wanti makiinaan achi ajajaree akkasitti buyyoolee bitachuu jira. Ayyee. Immoo buyyoo sanaayyuu namni itti bitachuu hin danda'u. Akkana. Sila biyyi immoo buyyoo sana gara mootummaa kan leellata guddoo eegatu. Ayyee. Amma eegatanii dhageenamu waan argeeni. Ibicha jira malee. Waan xiqqoo nama ka'e goomuuni. Yoriin kun jajjabaatti gurguraa. Waan fuulduraan bita dinaasan jecha ertee nama akka nam fudhata. Namni waanuma kanaa kan ka'e jira. Duri garsa hin kanaan yoo beekta goonii xiqqoo kan jabaatu. Hojjettoota mootummaa kanarraa. Mallee kutaa. Baraan immoo qabee jaranii raayyaattis biyyaati. Sila waan danda'an agi sila amnu raayyaattis biyyaatiif hunda parsantii dhibbaa humna beeka. Ayyee. Immoo akkasuma sila parsantiin waraqaa yoo sila uummataaf yoo kutan ta'e. Bakka doktorleen beekta deeggarsa horii achiin dhaabe kana mahaan hin taati. Akkana. Kabiru mootummaan lu bakka malee nu dadhayu. Ayyee. Gar mootummaa kan leenjii jira. Ayyee. Dansa ayyee milaaddu tullee waan namni hojii argee furmaata baananillee tolchuullee danda'u. Dansa akka biyyitiin nu baanti qaamii dhimmi ilaalu. Ayyee waan dansa wanni dhibiinsi odeeffadhamoo waan diqqayyoo gama finnaafaan gadhuufa waan akka marraa ka jedhan kan faa ka gargaarsa waan soorallee taatu ka gaffidan keessumaa waan marraa biyyitii namoonni ta'uunan dhiyoo gulgara sigaran dhufeettiin walillee agarree waan kana walaa sumneettiin jenne rakkoo lafsun kee jirti namni sun nam booranaallee niti qar laf boorana keessaa wanni akkana hin jirtiillee jedheellee waan ani hin herreginii agartee biyyitii nami garibeetta wanni silaa kaadaatti waan gumiin gahuu malaniiniti. Duuba innilleen wamoduu dhagamalee wanni lifiitiin argee yookaan jedhin jirtu. Ammoo gartee waan sila uummataa mal kaan nami adoo uummataan hin baamne beetta jidduuna akka gorsa dubbii jenne hojjaa gartee marra gaarii kudhanii dubbii jenne hafla tanaana ba'u ganda kanaana ba'u yookaan aana kanaana ba'u jedhan beetta akka waan dubbii gaarii shanfaa achiin baasanii ammoo shan akka dhibii fifa gorfatanii waan dhibiifa tolchanii jedhan. Duuba oduun akkanaallee hin jirti wanni kaanni waan hojja jiraat taata admaleeti waan akkasii sun faa gara keessanii maanti jira. Wanni kun akka jiraatee illee waan akkanaa namni shakkii beektarraan qaba akkasumas shakkan shakkii haasayiitii illee hin jirtu dhugaa. Shakkiin immoo namni waan kan dubbachuu ni jirti garuu waan gamtuu kan beeku. Akkana. Garuu shakkiin namni yaadin shakkii wayii dubbata. Gatiin buyyoolleen beektaa malee guddoo buyyoon tokko gadi 250 gurguramte. Buyyoon isin qarbeetta buyyoo dhabanii cidhiifa. Ayyee. Buyyoon dhuftiniyyuu buyyoo deeggarsaa dhuftee jedhe namni beekta waan shakkii dubbata malee. Ayyee. Agarsiif wanni namni qabatamaan waan kana hubanne hin jirtu. Lafee jira dhibiin hin jirtu. Ayyee waan dansaa. Duuba mallee akkuma oduu biyyirra dhagahu jirrutti namni garee garas jiru boni kun akka malee jajjabaa nami kaayima agartee eegiyanii dhaladheef beekee agartee dhiiridhaa ta'ellee boni yaayyuu laftee na dhufeetti hin arge ammoo bon akkan jajjabaa na sodaachisuu jirin agarree akka malee jajjabai wanni kun jajjabduu booran irratti oriin qeencaatu afiitiinu akka malee jajjabduu hin sodaadhaa jedheettiin nami waan akkanaallee laayyuu na taasisa dhiyoo gulaa duubatiin boon kan akkamii ilaalta siin dura tambaaf barkum lamaa fi
sagaliif kudhan keessa kana jiddu sun keessa bonuma kana jiraachiin durallee oolaan boni jajjabaan laayyuu lafteenaa dhufe duubatiin asiin dura toja bon durii garteef hamma kan wal bir laaltu akkam jiru waan namni dandamachuu dandafamoo. Boni mullee nagaa isa argin kanatti. Ayyee. Akkan jajjabaan argin. Ayyee. Ganni nu beeka dhiqa. Ayyee. Biqeen ganna faana baana ammallee ageetillee ni noolte. Ayyee. Duri hananu horii akkana harkaan fiduun hin jirre beekta horiin inta ta'ee wali dugoota hin fabaare. Akkana. Amma sunna harka namarraa ni dhiduu jira waan ta'eef. Duuba boni hunan abis argineetti nu hin argine. Akkana. Haakam faata. Akkana. Waan dansa waaqni nu qarqaaree nu roobeettiin keessa nu baasinna. Horii bulii deebanatilleen ka nullee dhoofteetti yaad qabdullee nutti himte. Waan dhibii hojja jechuu feet qabaatammoo jechuun dandeetta. Barsiisa waarii unaan jetteeyyu. Galgal jette. Galgaloo waarii hoo jette. Galgaloo liiban haraar naa tolchee barsiisa galgaloo liiban. Akkaan horii bulii deebanii waan jechuu feet dhibii hojja qabaate jechuullee dandeetta. Ayyee. Ayyee akkas dhugaa. Dansa horii bulii deeban. Ayyee waaqni nu roobinna. Galata argadhi barsiisa. Ayyee nagahee wal agarra. Ayyee warkeena shaama akkas haasofne barsiisa galgaloo liibaanii ni waacillee nu dhahee waan akka lafti sun jirtullee laayyuu nu taasa'ee waan dansaa galata guddaa galchinaa fi ammallee itti dhiyaadhaa warkeena fula jirtanii nu dhooftanii nu naasa'uu hin dandeettanii. Okay, namni dhibiillee naayyuu nu dhahee. Hello. Gorof miidiyaa dhoofte. Nageenyi baraadha fayyumayyuu. Nageenyi baraadha daadoo bona wal gulyaatu. Nageenyi baraadha eenyu hayaa teessa nu dhahuu jirta. Een jedhan jette. Abbaga jaayyee. Nageenyi baraadha waan bonaa kan irraa haasa'u jirra. Yaayyuu agarteeyyuu waan nurraa haasa'u jiru. Akkana waan akka qabdani. Akkana. Mata dureen kiyyaa tokko faanii horii bonaan dhumuu jireenya. Waan horii bonaan dhumuu irra dubbannaa jenna. Akkan jette. Akkan. Horiin akkasuma baay'ee akkuma armaan duraallee beekan horiin armaan duraa isa godhuun jalqabe. Ayyee. Amma ammoo sadarkaa dhumaatiin sadarkaa dhumatti lafarra godhuu jiraachuu jira jechuudha. Ayyee. Bakka gargaarsa beekamoo illee jiraachuu baata. Jalaa yoo qabe haga ammaatti wantoota gurra keessatti mangarree. Ayyee. Erektuma achi tamaaruu turaan erektii biifee jirra. Ayyee. Itti akkana horiin guddoo dhumachuu jira. Lagumaatti akkana jajjaba jira. Ayyee. Kaan ammoo bisaanii horriisa waraabbatanii sunillee kun ammoo godin booranaatti waan koomuni ayyuu. Ayyee. Kun ammoo naannoo tokkotti mul'ata. Ayyee. Akka naannoo kennalleetti naannoo badda kana addaan durii haroon kan jiraatu fagaatanii fara waraabbatanii. Akkaan. Amma horiillee yaala saallee nama ga'u nama haasanii. Wanti horii nyaatulee hin jirtu wakti naannoo magaalaa jirtan qabbaadhi. Ijaaranii waan kaan kilo wayii hin qaban jedhanii fadar buufatanii akkan jaalala rakkoo hojjetti. Akkana.
haan ammoo ijoollee barnoota keessa yaa'u kuniin akka taphatti mijate. Ayyee. Ni barumsa kun qaraallee boora keessatti inni baralum tokko. Akkaan. Qabloon tunduu amma inni kun isiin akkuma danfaa jirtu na baadiyyaafatti. Ayyee. Inni biyyattii mana rakkoon booran cufaati ringo kan kaanii inni meelli fudhatee orufiitiin baqata biraa fula namni bitoo namni herreegu. Akkana tullee waan jajjabdu akkanaa jira. Akkana. Haan ammoo bineensa beelantumu tullee ni yaa'u uumamatti haan ammaatti adi argeetti ofi duraan dumulee naannoo kan kanaatti man argine. Akkana. Garuu bineensi tokko wanni xixiqqoo akka riifaanii wanni naannoo kanaatti argama kakalattee jiru. Ayyee. Bakka yaadu ni fakkaatti. Akkaan. Haan ammoo gabayaa horii wannidha. Inni waan akka jajjabduu tokko akka naannoo kan kanaatti. Ani ijoollee waan beekamaa ta'e kana garuu irraa ta'ee yaabaloon tureeyyuu ganamu kana sikkan gad dhufe. Amuuf iddoo kanaayyuu beektaa waan akka wanti akka cuufe wanni raaftuun kun himmee nyaata biraatiin qabdachuu moo faamee waan kana laaladhani biyyachuma ofaammoo wanni kun xiqqoo arraba namatti fakkii dandeessu malee ammoo haati gannaa barree gatu illee wanni kun naqaana jiru. Ayyee. Wanta beektaa keessatti gargaara. Akkana. Kudantaan silawunni qaroo masala bira jiru jira kana yaa kala keessatti kan bira ejjinii danjira beektaa. Akkaan. Rakkoon qabu ganawii namni kadhanne nama nu gargaara namni nama tani. Akkana. Bula kanaatti horii gabayaa oomne waan akka wayifaa formoo wanni jirtu maqaan lama waan akkana haa oofannee yoo nuun jenne leenni hin gaafatu. Ati gaafatu leenni yaa oofatu boora waliin jira kun ammoo namni jirtu namni boora kan bitachuu jira beektaa. Ayyee. Kita yoo dangaru bitaa tu taamette leennan deeta. Wanni itti gaafataniin iyyuu birrii horii birrii dibshan qabda hin jedhan. Ayyee. Horiin kan karaa keessatti ati kadoo ajilee gaafa tuqa wajjiin garmalee gachuu hin dandeenye fi ada data kuan jadi kawan jadi undang urilnya udah kemarin bisa nih aku lama kapal keren ini. Aye. Saya kalau jalan temu kasih gambar ini di sana ya hampir di sana berbulan tahun ya. Ay. Udah kan antara dia dan nanti ya sudah cerita di orang kita ini satu merasa ada dua memang jadi nanti awak kata udah aku betul betul itu kira. Aye. Amma di bawah coba cuma para lah dia di bawah orang yang dari Jakarta nak kira. Aye. Cuma jawabnya kan dua narmanturale magistri ni woi digiti bersama dengan negara kita kemarin ni cara gaya orang tenggar ini Durga Badu kita tak dengar gini. Iya. Narmanturale dua kali baca ni kerana pakai hal le pakai ringgit dah harani kita turban ada. Kami dua turi sila yuna demi nanggal itu pun oni balbisa kita ni kita cara gaya ni soalnya kami dua makin apa? Aye. Makanya kalau you kerana you anggur bertemu gimana sih, kalau saya kerja nak kasar di beli ungkap tu. Aye. Semua kalau mulai lagi beraya dari dia. Aye. Dua anak kana sudah. Oh kalau kita tu jika tanah dari jauh ada luar. Aye. Nambo polisi mau cuma kalau saya pula ada. Wah kan ada nama tu betul lengkap. Aye. Oh terbapa kabu you mana gotat nama tu. Akhirnya kan dek. Nama kita dah umum angkuran. Aye. Tulisin amma madar income ne. Akkana. Atau mahayudnya, dah jadi apa waktu kita berfumasi mana itu? Aye. Jadi tu pasti lagi kita dapat terjadi kan awak itu. Akkana. Ini amma pulang tu ini. Ini nama orang ni armana ti orang tu lender robai. Kita mau asal sekarang kita orang nak kita mana boleh rasa lagi kita boleh pakai demule. Kita mu. Aye. Kita mu ya jadi ini kalau orang yang jadi orang ada ni kelas yang ni jadi kami. Itu kok orang tu betul ni jadi orang berasa apa dari ni anak ni berasa sebab budana ni. Aye. Nano le nano kena le nanti yung tentara ni asana. Orang orang bukan orang yang cuma pada banjir dan di Brazil ni ada juga le harga ni. Aye. Selayu warna yang ni orang jual le kamu Korea kamu ni lewat masih kamu ni kamu beracara nak laku ni orang ni cyber seperti dia saja. Aye. Armantra le umat le itu orang kita dah jalan nonton nori sana lewari road itu Afrika kamu kira. Ini metron badan trio bil demer rega fajira mo war lotion japat riaji jiran ma sedang tamat. Aye.
kunammoo namni namni sadarkaa mukti maraasa deeman yoo deemu hamuufinaa ta'u yoo waliin dubbatan yoo irraa waliin dubbanni namni guddina sun qabatee tajaajilata. Walitti sammuu kulee waan qabee jabduuti. Ayyee. Ammoo sadarkaa gosa maddanaatti yommuu kun silaa yoo dhageessi qabaatanii mo'achuu lafa danda'an. Ayyee. Akitti immoo asan tokko silaa warri sirkaara kulleen akka gabaa warri sadarkaa jiru inni ilaallatee jiru namni jiru ilaallatee garuu warri sun akka qabdila qaba jabaachuu malee. Akkana. Kaan ammoo namni baratee illee jiruutti waan citamu kana yaa'u. Illee gotteedha. Ayyee. Kaan ammoo namni baratee silaa hojii tokko yoo ittiin dalaalee yoo gochuu fi halluu yaa'u inni kun inni boffaa. Karena sadar perlu banget Aye. Kalau pun tak kok kena minam bisa ini betul biara. Lakukan kok kena di kubah di negara kok tu you. Ori kana kata ori Jerman kota apa sinjera? Lakukan ini benar ni mangis suka marre dah baru selalu dan ni umat pula ni. Odorin umatnya kena gerakan ini ni kelak betul ni berbahasa kita. Aku itu rilen marre dan kan kalau mangis si ame gairo gunanya lero le sudah kata ni le. La tamurin berbahasa. Iya kana. Ambo falo nera ori bona dumu jiwan yani kalilleno akumani nama jidama jabtuma. Sano rita mo kunamba godin kenna beka awni na ro ore fa ke ko tabdo no to katte motori na nagar kilometri duma fa be motari fa ora batta. Aye. Ori inde na chungu ga konamo la unino na nasi mutte sandanjir male kulen la na am kala ko ya du male. Aye. Hazapa jole barroja hai du ini punya kedaba garawa borana kedaba ini ya memanakan teh boran kedua dewi itu benda. Jole terus ke barroja saya di ini sagale karena tahu itu wah berat pun dabe. Kita ini kayak rakatuan itu ya kali waktu kita tahu lagi itu kita harus kira-kira terus kira-kira kok entah ini. Iya kana. Nama kana kemarin itu harga lagi sih apa? Kamu teksalnya dan saya umumnya tak dekat-dekat atau terlalu barat cucu. Itu sih orang telah dekat cucu pun anam berasa formal dulu berasa seperti itu. Karena wah cinta telah juga beda. Karena yang mugama yang itu waktu populer itu jira. Orang dah lahir le orang terkara mungkin mungkin kita ini tuhan tahu mana. Wandansa bagaja horrible ide bani. Akdansa tuturursite tokko lam jette ak saddeeti cufa waan qoranneetiin jenna kaadonu timte. Galat guddaa argadhi waaqinu roobeettini bonkan keessallee nu baasinna. Guddoo fundi nuun baafte galat guddaa argadhi akka nami dhibiilleeni marro nu eegachuu jiru faa nu dhayeettiin nun dhabneef si keessa akkute. Akkana marro dhibiillee waan waliin jirruuf yaaddoon hin jirtu nu haasomna. Wandansa bagaja galat guddaa argadhi. Ejen durati yaana galat guddaa argadhi. Aure bulidee bani guyyaa midhaagaa. Ayyee warkeenna wanta dacha'an ammallee bagaja jedha gardillootii nu dhahee bona kinni jajjabaallee ayinu taasahee achi yaad furmaata waan diqqaattee guddatanam gargaaraa jedhullee yaayinu timee waan ijoolleen barannoota keessa yaateetiin jettu waan sullee yaayinu irraa haasa'ee akkasi duuba guddoo jajjabduu beetta wanni bonaa boniin nam yaarsaa horii namirra fuudhaa namii horiin irra bahe ammoo inni yoommata donfeene inni yoommata akka qarallee asin durallee afaanii baafadhee lanin jedhe nami yoo yoommate yoo if jibbaate siimii shokeet sagalee qajeelaa amba itti kennanii fudhatee qajeelaa ambaan nami quubsitu suniin of sabeela nami ambaan jiru akkamiin baleelaa duuba irdaataan baanan kun seeftineetiin baanan tun wanni gartee gaariin namaa fa'a maanxisoon tun cuftinuyyuu waan beetta ambaantu namin jireessitu waan gartee diqqaattee guddaan nama ofsisiisaati ammoo waan atiin fudhattee qajeeltu wayiiti dandeetteen baleeltu mata olsiin qabachiiftu horiin bonaan dhumatu waan dhibii lakkisii namiiman barannootaa deemu
hagartee lafee horii deemu ha aja deemu yoo bambarannoota deemtu akkam waa callee reefu barsiisaa maqadha sun faati akkam jajjabdu ajaan callaanu fula gaaf bona isii barii sun kamii kana maqaata gubbaani dambala bacana olla jirmoo jedhanii dirrii olla jirmoo kunin akka malee horiin dhumatee ajaan callaan gartee laf gargalchite gaafa silleen qaabadha hagartee afaan sunillee baheetiin dabru akkisii namtuu afaani gara dharrii tookaan akkas waan ati beektaa funnaan qabattee heebbaate dabartu fayya namaati dansaaniiti wanni kaan waanamtu horiin sirra dhumati siyyoo inni yoommati ijoollee waan barsiifattuun hin qabdu waan garaacha bultuun hin dhabdu wanni sun akka malee jajjabdu waan akkasirraa haasa'uu dandeenya bisaan horrisa waraabbatan guddoo nam dhiban keessumatti iyyuu ijoollee dubraa fa'aa gartee hawwan ta'een fa'aa guddoo jajjabduuf ciqqeessii kana yookaan immoo fagoo dhaqaniitti waraabbatanii nyeenca waraabessa deemanii laf nyeenci qabdu nyeencillee nama bade aboo duuba wanni kaan jajjabdu gartee waan akka malee hamtuutii namii wanni kun wanni bonaa horii namni biinuudha hettiin jedhee simuu fuunetti waltitachaan. Hello. Yoya. Nageenyi baraadheessan baraadhayyuu. Yoya. Gorof miidiyaan haasa'uu jirta eessan hudhaa'uu jirtaati neennoo hayaati. Oh, yaayu zibeek Josh. Akol baara fayyaayu. Yoya daadaa. Enum yaam daa'imni urgaa galati badhaasoo umbadiin ijaba fayyaatiin. Akkuma irraalleen baate mee oduu kennu waan bonaa atiin akka lafti ta'e hin jirta akkam agartee waan bon kana irra nu taasai. Ayyee. Duuba anillee akkuma beekamu gara hatamaa garbira hangul jira. Ayyee. Immoo jireenyi keenundeen isaa waan barbaaddaa waan taateef silaa namni baay'isaan jirgurraa tokko olirraa fakkeedhaan kaan silaanullee gurri keenya achuma. Akkana. Waan gurgaboo si taasisanuun kunin akkuma beekamu waan jajjabdu hedduu takkanuu qabaa booranaatti. Akkana. Yoo gara bonaatiin jalqabe waan koommata muuziqaa kadhatama malee bonii jajjabu maala bari'a. Ayyee. Bonaatiin bonii akkuma beekamu akkuma addunyaan beektu boora waan jajjabdu keessaan jira. Akkana. Yoo dugurraa fuunuu fi qaamaallee yoo heeyyaanuu laggarruutti rakkoo bishaanii sadarkaa namni bishaan yoo aduma nyaata adumaan isiiti taate bishaan siyaadaan aguma dheebottuu dhiddumalee bishaan agar dhuguu waa jirti. Hin jirtu. Akka sadarkaa bishaanii namni nyaata tokko dhugee nyaata tokko nyaatu bishaan kookii liqeelli tokko jaala dhuguu hin danda'u waan deemuutti rakkoo sammuu keessa seennee jirra. Yaayi. Amma fakkeenyaatti gandoole baadiyyaa tokko irraatti nyaata namni gabayaa dhufee ajajatu sagalee jira kan biyyeenis tokko yoo ajajatanii liqeelli tokko si buusan ijoollee hafi tokko addeenaa daroodha nyaata tokko nyaatte nyaati tokko bishaan liqeelli tokko jedhama. Yaayi. Tumuluun rakkoo booni nuuf fide. Akkana. Egaa waaqaati waaqummaan keessan baasee inda haree qabnaa waaqii keessan baasinna yoo tagam immoo rakkoo waraanaallee wal qabateettiin warqa qabduu yoo deebi'u. Ayyee. Gubbee kan booranii liban dirreedee akka booran Itoophiyaatti kuduraan qaba. Ayyee. Kata lamaan keessaa kumamma fuul miidiyaa irraa dhiyeen kan mul'achaa jirutti booranaa dirree yaadu bonummaan akka qabaatee illee kun goomittaa ta'inum qaba dhaboon karaa waaqaatiin malee. Ayyee. Qariiban kan waan jajjabduu hedduu tarka qaba. Yaayi. Lee jireenyaa isa baannullee silaa ooniif lafee wanna addaan baasan hin jirtu nutti ooniif dhiiga. Akkana. Booran kana tabona dabalateettiin waraana jajjabaa keessaa deemu jira. Yaayi. Waraanni kunin uummatii silaa nama miskiina waan isiitiif jiraatu dirree waraana ta'e akkanaa jiraachuu jira. Yaayi. Nama diinuma kana nullee numa sunu kutan qabnu numa suni diinuma kanaatii seenna koommannullee waan maddaan baafachuuf deemu malee namni nu beennee diin kenneen nullee hin jiru. Ayyee. Uummatni kunin dirree waraana inni ittiin fudhachuu dandeenya. Ayyee. Gabsaaniin qaamii mootummaa jiisuudhaanii mootummaan shaneedhaan kun dhiitee bariite keessumaa walaa jedhani. Ayyee.
mati kuna fakende kana media ba ta ti sargo de tade mu jiruti yo dikat mani e tuno handi bala kam ubate tina ka fakendati jaroti nanu muri ni sa turbata ma waiha ijajama khadimeti bakate tina don tu de dragon dande nak mana watu ba meti mama aye wanu kumuru wangu to garana me yakati aye ruwa kana agi jannat motumati iyu jirra wanu kumani rawata mo rami umati kunuma musuma hanjala buruma musuma hanambulu yora konu ma khanama ni neti ni janna la formata tagamat wani wargane formata sanenu le njirtu aye wakam to ko mo formati alle wakaya de atnam to ko yaduti aye yo adunyani motumani khabiga busulo jara khabita ni ra afeti na kollalle taw akwaligal biyalle adunyale taw biyata bulle njira aye formato ko fani dire adunya fdage tisu aye lama fani mo no wajukuni waka akborana to ola abani ya no lambir magake dankani yanti de nayu naki ya garana ngal aye wana bana ini ya no la wana birmaga iyo yanti de nayu ha nami khen to kuduju hawana dada te tuju wa biya hanguba ya sila akumbara tamoni kara dugane wala ite wa ya nami wani biya khana de ma tuti gade na mfura chudan daw ya kana wan kan nabi duwana mtuan akrak ko galte du badan talle na me qosa tu batulle njira chudan daw adunya wati mahamte wati la kamte jirtan ke ta to anka wan kan ratibasu ba sani tinaka wa uga jirtu fi uga la fi jirtu ka batama gargar der ka be stokono ura kontra kwa wa tanke ka batama jirtu anta ta de ka motuma ti adunya tan gurbu sura wali galte na do odam sinjirati ugani ya bu wana dada ya dana mba uga be khadwan ni fe du duga na mi ruma wali gala aye uga jirtu anta te fi wali galle tinaki yo de neti wango amne yu yine umat khanaka dunya nugarte dunya nugarte tin uga jirta na ebelu dagani ore ge ware le ege sagati ti sanje dan ege achi targege achi gori boko sankana kenar gine achi tinar gine dan kani aga fati aga be hakke chudan de ne fulara ga fula tuba chudan de na kamno wa borana hanu tuftinu wali galte afan to kon agra ko be no fagi be nut borani di bana do du dire ta on kabdu dire ne woru yan khutan kabdu akito pe to kenna tila motu manu bana ta ba do mata na donda ko kana idru salli su kabu aye waltani ayyulu adunya kan wetu jeda handu bachu fado ga ta ka te khaisan na afat male bolesi aye dan sa horrible de bani yalo akol dan sa edunu tasofte waan dan saasigaa fadhulleen qaba ammoo guddoo marro saatiin nu dura deemuu jirtuuf namni dhibiilleen akka carraa argatuuf adoo gabaabsine yaaddoon hin jirtu marro dhibbii qoomii akkanallee horannuuf yoosillee nu dhooftanillee haasa'ullee hin dandeenya waan dan saa yaaddoon hin jirtu galaat guddaa argadhe jenne qoomii dansaa guyyaa midhaagaa ayye naga waqa hees ayye warkeena akkana dubbiin nu guddoo fuuliti deeffanneetiin jennu guyyaa hardhaati waan boonaa waltajjaati jaalwaaqa ammoo diqqoo waan sun keessa baheettiin waan garliibanii jira kana maqaa dhaheettiin irra haasa'e ammoo sunillee waan harkanam qabaatiif ittum lakkiseettiin jedhe marroo dhibii ammoo waan frame sun keessa bahuu dho'arreettiin jenna horaa bulaa deebanaa nam dhibii simuu nu dhaa'u jira jala fuudheettiin waliin jenna. Hello. yaa gorof miidiyaan haasa'u jirta ati neennoo hayaa teessa nu dhaa'u jirta. Ayyee yes. Baara fayyaa. Nageenyi baraadheessan baraadhayyuu. Yaayu si beekee. Abuyyaani. Abuyyee dansaa'ee. Jajjabaayyuu. Galatii kabadhaasooti ayyee anaafatiin hobma wal odeeffannaa maantana waan biyya haasa'u jirra waan bona irra haasa'u jirra warri keenya fulaa akka kaati simuu nu dhahaaniitiin haasa'u jirra.
itti daramii atiin waan bona hammaan qub qabdaa lafti teen akkam jirti suniifuu maan jechuu feeta. Waan bona laleetti. Ayyee. Kun beeku boni maatu qabaan akka boranaattu. Ayyee. Kana boni dhufuma horii namallee jiran horii bakka namallee yaaddo guddaa keessa kanaani. Akkana. Namni duumbe kama atu odeeffannoo lammaffaa ta'ini wallumaan qaeellee maatummaan ta'ellee warra hedduun ga'ee sinan misii namni hajjiri qara godaannaa fudhachuu waan gulteemee dadhabee jinamma ulumuu fi waraan qardurii erbee waltirateetiin godaanna baay'een cufaanu qofaan qabatee galillee injifti jira. Yaayi. Akkana akka bonaatti laaftuu waan daa'imtu dhiibaa sun akkana dabalee jirraani. Akkana. Amma siisun dhabbii dabranii maqaan boronaallee karaa turiyyuu maqaa horiitiin waltajjii guutuu abbaa dhiibaa jedhama. Akkana. Maqaa horiitiin waltajjii waamaman amma tokko guutuu guutuu qaba irratti bittaluu tuqfaan. Akkana. Gaafataniini. Amdi baruutiin futaachuu dhabee fulaa ibali guutuu qabaattiyyuu adeeganiini. Yaayi. Akkana naati yaafaltee yoo jiraattillee akka maqaa tokkochi fakkeenyaaf ibali guutuu dhabee sun hin banne. Akka guutuun nama hin banne mootummaallee sila waan danda'u dura loonum tokko lamtaatillee keessaa filatee kana sanyummaalluun bonaasullee hin banne. Waan tokkoffatti adda godhuu fi marannee dandeen kan fayyaa. Ayyee. Taan immoo waan gabayaa irratti. Ayyee. Si akkuma beeknu mootummaa Itoophiyaa kulleen sirni mootummaa gati maanii gabaa bilisa hidheetiin tanaan fidamaani. Akkana. Gabaa biyya san keessa beekta abbummaan horiitii fi habitullee tuutura argetti abbaa wanni kun akan buuta bu'ii waliin jedha. Waliin jedhan hojja abbaan kaan bu'ee fi abbaan kaan keessa buufate hojja shiliingiin bitellee loonii agasu mala taate. Asheessa duuba wanni fe'e barbaachisa sila. Ayyee. Sini gabaa biyya keessatti. Nami bituuf nami gurguratullee sila. Ayyee. Nami bituu waan gabayaatiyyuu qabaatee ta'e. Ha gurgurullee beekaa gurgurate. Ayyee. Ha bitullee beekaa bitatu. Ayyee. Dubiratti immoo wanni kun hin jirtu. Ayyee. Namni hedduun horiifuma gurgurataa malee si maan bitatu. Bicha bitammoo raadaa bitammoo oolaa bitammoo oolaa keessa qalama hormaa bitam reef bitammoo. Ancaafmoo dhaltuu waa bitaa wanni dha odeeffannoo wanni qaban jirtu abbaa waan martee dhufuma dhiiqa babaa laallatee fi mukkeen dhaleetii faa moora lejjiin faa ungureetti faa laallatee hayee harkifate geeffata. Ayyee. Wanni kaan immoo dhufa waan gaafiin gabaas keessatti barbaadan illee ni fi. Akkaan. Kanaafuu namni horii gurguratu waan odeeffannoo gabayaatii waan qabu dhibiillee hin qabu. Namni gubbaa dhufeetiin waan kana gurguri dhaganaan sirra bitaa jedhuun malee waan inni odeeffatee jiru waan daantu gabaa qabullee dhibiin hin jirtu. Gam kanaan immoo sirni gabaa bilisa kaan deebee uummata hin gabbaratiin haani gam tokkoon dhiibba dhibirra geessa. Ayyee. Miidhaa deema. Akkaan. Sila immoo waan akkana kan oolchuuf yookiin fakkeenyaaf akka durii arge faallee turte gabaa nyaatii fa'aa wal qabatee jiru. Ayyee. Akka abbummaan horii sun yookiin abbummaan mi'a sun mi'a sun gabaa gara walakkeessa faallee gurgurachuu danda'u. Ayyee. Akkasuma achillee dafee sana gabaa alaallee gurgurachuu danda'u. Akka waan dhuunfaa godhamtuufi. Ayyee. Namni baratfaallee fakkeenyaaf namni ogummaa waan gabaallee qabiddaramee jiru. Fi abbaan horiillee akka odeeffannoo gabaa sun argatu. Tolfamuu qabdi jira. Ayyee. Akkana gabaa horii irratti akkanidha. Ayyee. Taa'anta immoo bishaanii qorrisaa ammallee ijoollummaan tamaarii suniyyuu tamaarii fayyasa yaatettullee sun lakkii akkisiin waan guddoo gargar baasa illee hin qabdu walumirra jirti. Asa kun beeknu horiin kee booranii keessa laaftuu namooriin bulu namoorii keenyaatiin bulu. Horiin keenya immoo nam fula tokko hin ta'eetiin fula tokko uftuun dhaabbii qabaatee fula tokko taa'uuni. Horii gadi yaaba. Akkaan. Horii gadi yaa'aan immoo bishaan madda xiqqoo qabu haasaan hin jiran bishaan lafti ta'e bishaan hin qabne nan baas qaban malee. Nami bishaan hin barbaadan immoo fula tokko taa'ataa namoonni gayyaa'ee irra bishaan kan guli yaa'u. Akkaan nam fulaa yaa'u. Akkaan. Gaafi yaa'aan immoo maddi bishaanii isa jirtu irra fagaata. Akkaan. Yoo maddi irra deemee immoo marri hin argatu marhaan gul deema sullee si amma waaqummaa dhufaan malee inni nuuf nagaa daatumaani. Akkaan. Sulleen bishaanii fi
orisi achille ni jajjabdu. Namu mana namu achitti dhalatee guddate namni kiiloomeetira 7-8. Labsaati sadii afurdee waan baratee baratin hin jiru. Akkana. Inni handuu deemteetiin ijoollum tamaarii isaa taalle tokkara tokkoon fageennalle ni barragooti. Akkana. Taallammeessoon immoo ijoollummaan tun iyyuu gaafum qarma man barumsa galtuyyuu nama man barumsaati iyyuu ga'e immoo nama akka malaha akkumatti nama keessa fuudhanii kan tamaarii fa'aa erga illee gadduma akka jira baalleeni. Iddoo ijoollum gannaa kan jintaallee haa ta'een naaf ganni siitu tamaarii ga'e isin mirga bitaayyuu barattee fa'aallee wanni dandii hin jirtu ijoolleen ta'an immoo nam garaachaatu dira deebuyyuu irra nam. Akkana. Nam dira deebuu irra kaan immoo gara man tamaarii haan geessiteellee tokkoon inni bu'aan isaallee inni qoodaan lammeessu immoo dadhabeellee inni nuuf maanuu keessallee ba'a. Akkana. Immoo fula maatii barate gaaf inni galeetiin fula dubbii isaan eeggaallee. Hay mool tokko hayree tokko haywarii tokko bulbaa illa achillee namu furallaa gamaaru. Jiruulee naqatu. Kanaafuu sila waan kan hundalleessa ijoollee tallee fula sentertaa tokko fula dira guddaa tokko keessatti waan akka seedii wayii waan walitti nam qabeetiin. Waan keessumattuu jireenya maatii irratti hirkachuu farra xiqqoo nam goobsa. Namu torii fi lama fi babbadaa fi amfaan gara namni haallee yoo irratti hirka haalee. Waan rakkooti. Waan kan lamaaniif immoo silaatu akki waaqni rakkoo godhatallee keessa nu baasisa sila jedhamu. Gar dhuftumaaniyyuu fakkeenyaaf namni akka horiitii wal qabateetiin gargar faffagaatee jiraata. Dhuftummi namaallee walitti hin dhiyaatu. Akkaan. Man barumsaa olla tokko danda'ee danda'anii nam tokko man tokko olla tokko man barumsa tokko baajjaarullee hin danda'amu. Taatee. Kanaafuu sila garii dhuftumaallee namaallee walqisite. Kafii waan akkuma barumsaa waan akka sila bishaan baasitii ha bishaanii walti namu isa kan faalle. Akki dhuftum namaallee sila xiqqoo sirrachuu malee. Jedhee sila mootummaallee waan akkas akkasii farratti hojjetee dansaa'edha. Taan immoo waan hakkaan guddoolee waan guddoodhaan waan siyaasallee guddoon beeku. Moduu baay'ee jechaallee dhagahu. Siyaasa tapha fayyadamu. Tapha haan beeka kubbaa miila fa'aa hamaanii fa'aa. Taphaan keessa duuba ebeluun mo'atallee godhatu nama yookiin kubbaa sun seenaa taphaatti mo'ata. Yoo seenaa immoo caallumalee kubbaa seenee jirti. Poolisiin fulaan namni taphatullee sarara fuulduraa hagoolii galchuu jira kan duuba ittisfaa jira. Akkaanee. Fulaan namni taphatullee murteessaa. Akkana. Fakkeenyaaf tiimiin sullee namummaan taphatullee asunsoniyyuu itti walii galmu fakkeenyaaf gara tokkoon walii taphachuu jiramu warra taphattoota keessa kun walii galtee jirti. Akka seenallee ta'u waliin galtee yaad tokkoon waan jira wal beeksisaa. Wal qabannee. Yoo tokkummaan qabaatiin immoo iyyummaaf siyaasa walirratti immoo nammiidhaa qabutti dhageettii qaba. Tokko immoo baraarallee namummaa horii akka qabutti dhageettiifa qaba. Tuwa dhageettii kan fakkeenyaaf miidiyaa nu danda'anii dhageettii uummata addeeran kaanii uummataan walii qaxxaaranii taphachuuf. Gara barumsaallee hidhannee gartuu uuma seenallee jabeeffanne. Gara fuulduraatti waaqayyoon wallan keessa nu baasee. Sagantaan marii siyaasa akkanaan itti akkuma waliigalaa waliin keessumaallee kulleen immoo jalqabdansaa kan guddoo dansaati. Sagantaan marii bal'innaatti waliin haasaa wal dhageeffataa deeman fa'aan jiraate. Dhimmallee sambaanii immoo barnoota biyyoo irratti hidhatanii egaa siyaasaallee. Siyaasaan namni irratti dhageettii uummata dhageettii dhabballee. Namni dhageeffatu fa'aan jiraachuu danda'a. Jira waaqii jabeessinna waaqii bonallee dhugaasinna atillee qommaallee humnifannitellee horii bulii deemani. Jedhe. Ulfaadhu waaqan jedhamti jira. Dansaa bu'ii horii bulii deebane waan guddoo dansaati waaqii bon kanallee heessan baasinna. Galata argadhi akkana nulleen aggam dandeenyuun akkana qoommi akkanallee ittumaa yaana akkasii namii fula finna jirulleen fula uummatan lakkaatoo caqasee walillee mari'achiisee ifillee walillee mari'atee akkaatoo wallaqaheettiin taphachuu malee akkasii yaad guddoo dansaa nuu kennitee horii bulii deebanii abuyyaa akka
maroo dhibiyyuu akkanumallee walillee haasa'ullee hin dandeenya. Ayyee dansaa horii bulii deeban dubri. Ayyee. Warkeenna golaa guddaa qabnaa fi namni kun dubri keenna galatoom dubri atilleen abuyyaa jechuu jira qaree gurbaa abuyyaan keen dhale dubri keenna. Duuba akkasita jechuu jirru. Nami gosti yoomanaani akka inni maqaa kana gartee siyaasa keessatti irreen qabdu nami si dhagaa hin jiru akkoonana jenne gurri biyyaa horii dhagaha ilti biyyaa horii lafa gartee arrabi biyyaa gosa horii qabduu dubbata gartee iyyummaan hojjesit dhufte waan cuuf siyaasa keessa si jeefte maqaalleen si bada duuba akkasiifiyyuu nami hojja gaarii gartee adoo kanum deemtu akka gartee iyyummaan nama dhuftee nami beela'ee dheebotee karaa dheeraa deemee bisaa waraabbat callaanitiin dhiib siyaasa wani sun nama dhuftuuniin herregee waan gosii fi gartee gara guutuun akka biyyitiin hubaatu qalbii tokkoon lafa fuudhee jajjabaatee tokkummaan hojjechuu mal akkasii duuba warkeenna tanasuma kunnee gartee akka murnyi lammeessitoo dabarraa simunuudhaa nuunaasaa galat guddaa qabdanii warri qarnuudha oftanii nuunaas oftanii leeni qoomiteena itti dabarraa.